Teessoonis ardii Afrikaa keessa taatee magaalaa uummata adii malee uummanni gurraacha keessa jiraachuun seeraan dhorkamu. Dhorkaan kunis warra qaamaan magaalattii seenu malee warra akka xiyyaaf keessanii yaada daawwatu hin ilaallatu waan ta'eef gama tokkoon laallannee daangaa cabsinee waliin daawwanna. Kan isinirraa eegamu chaanala kiyyaaf maatii taatanii guutuu addunyaarra yaadan wajjin naanna'uu qofa. Anis seenaawwan dinqisiisaa toora weebsaayitii garaagaraa irraa dubbiseen gara afaan Oromootti jijjiiree isiniif dhiyeessa. Na faana tura. Lafa uummata gurraachaan beekamtu ardii Afrikaa keessa taatee magaalaan jireenyaaf warra adii malee warra gurraacha hin ayyamne tun Ooriiniyaa jedhamti. Jaarraa ammaa kana keessa warri adiin dhiibbaa akkasii geessisuu akkamiin danda'a jettanii yaaddu ta'a. Ragaa kanaa barbaaduun gonkumaa nama rakkisu. Ammas taanaan diinagdeen biyyattii harki caalaan warra adii harka jira. Baay'ina uummataa yoo ilaalle warri adiin harka 8 qofa. Faallaa kanaatiin immoo lafti qonnaa parsantiin 72 ol investimentii warra adiitiin qabamee jira. Ooriiniyaan biyya Afrikaa kibbaa naannoo Lorzi Keep jedhamtee waamamtutti kan argamtuu fi magaalaa Keepitaawun irraa kiiloomeetira 871 fagaattee argamti. Baay'inni abbaa warraa magaalaa tana keessa jiraatu abbaa warraa 3,000 qofa. Uummanni kun warra adii Afrikaan arjanii of waamu. Birrii mataa isaanii sosochii gabaa keessatti ittiin fayyadaman ooraa kan jedhamu qaban. Baankii mataa isaanii OSK yookaan immoo Ooriiniyaan Saving Credit jechuudhaan moggaafatanii qabu. Afaanii fi sirna barnoota mataa isaanii qabu. Warra gurraachota Afrikaa kibbaa cunqursaa ture siidaa dhaabanii fi kabaju. Fakkeenyaaf siidaawwan naannoo kanatti naanna'anii argaman kun aangoota olaanoo yeroo sirna gita bittaa gurraachota Afrikaa garmalee jibbuu fi cunqursuudhaan beekamanidha. Isaan keessaa tokko yoo ilaalle Hindiriid Feerboord namni jedhamu kun adiif gurraacha waaqni walqixxeessee hin uumne daandii tokkorras ta'ee taaksii tokkoon deemuu hin qaban ga'een hojiis ta'ee kaffaltii mindaa walqixxaachuu hin qabu hoteela tokkos fayyadamuu hin qaban jecha warra Afrikaadhaan dhiibbaa geessisaa ture. Har'a garuu akkuma argitan kaalaafamalli isaanii dimookiraasii irraa kan fagaatee fi jibba gurraachotaatiin kan guutame ta'uu mootummaa biyyattiitiin beekamtiin kennamee fi sirna bulchiinsa mataa isaaniitiin bulaa jiran. Namichi Feerboord jedhamuu fi siidaan isaa mul'atu kun jechoonni jibba gurraachotaa ibsu kan inni dubbate suuraaf sagaleedhaan viidiyoon isaa qophaa'ee hanga ammaatti daawwatamaa jira. Diinagdeen warra Afrikaa kibbaa harka caalaan harka warra adii jiraachuu yeroo yeroodhaan toora miidiyaa hawaasaa irratti faca'ee waan gadhiifamuuf arguu dandeessan. Kun egaa lafti gurraachotaa ardii teenyamama Afrikaa icciitii guddaa dubbatamee hin dhagahamin kan akkanaafaa ba'atti. Madda odeeffannoo kan koostoora intarneetii fi weebsaayitii garaagaraa irraa guyyaatti aanu seenaa biraa qabadeen isinii gaddufaan hangasitti chaayinaalii sabiskiraayib godhuu viidiyoo yoo isinitti tole laayik godhuu fi yaada qabaannaa koomentiin barreessuu hin dagatinaa horaa bulaa.